Lammaffaa akkamitti Kiristoos kallattiidhaan Museedhaan wal qaban. Akkuma Museen saba Israa'eliitii fi Waaqayyo gidduu dhaabbate Kiristoos ammoo dhufee dhala namaatii fi abbaa gidduu dhaabbate. Ibroota boqonnaa lama keessatti waa'ee ilmaa yeroo dubbatu Kiristoos akkamitti akka inni kana ta'e kilee godhee lafa kaa'eetiin jedhe jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos Musee wajjin akkitti wal qabatu tokkoffaa akkuma sila isiniin jedhe namaa fi Waaqa gidduu dhaabatee kakuu moofaa keessatti Kiristoos Museen kana godhaa ture kakuu haaraa keessatti immoo kan obboloota keessaa ka jedhudha wanti guddaan sanyii hidda Yihuudaa keessaadha Kiristoos kan hin dhufu. Kanaaf kallattiidhaan sanyii Ismaa'eel keessaa odoo hin taane sanyii Yihuudaa yookaan immoo gosuma isa kana keessaa gosuma Israa'eel keessaa wali qabata jechuudha. Akka inni isa ta'e immoo Maatiyuus boqonnaa 11:13 irratti raajonni hundinuun seerri amma bara Yohaannis cuuphaatti raajii dubbataniiru jedhee akkuma sila dubbataa ture argineetiin jenne jechuudha. Kabiraa wangeelii Yohaannis boqonnaa 5:39 irratti ka dubbattani waa'ee dubbii dhugaa macaafa qulqulluu keessatti barraa'eetiin jedhu kan Kiristoos dubbate amma dhumaatti isaaf akka raajii ba'uudha kan lafa kaa'e. Kanaaf gara walitti qabuutti yaada kana dhufuudhaaf inni Zakkaariyaas boqonnaa 4:11 irratti dhuga baatota lamaan jedhame mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraa fi Zakkaariyaas keessatti mootuu irra deebi'ee boqonnaa 4 keessatti muka ejersaa dhuga baatota lamaanidha. Dhuga baatonni lamaan kunniin kan maal ta'anidha jedha kan dibamanidha jedha. Dhuga baatonni lamaan kunniin mootuu kan maal godhanidha teessoo yookaan mootuu abboomiin kurnan kakuu moofaa keessatti yeroo kaa'u abboomiin kurnan gamaa gamanaan ergamoota lamatu jira. Ergamoonni lamaan kunniin kan maal godhanidha kan migaarridha jechuudha. Isa kana dubbiin Waaqayyoo yeroo Waaqayyoon biraan ba'u karaa ergamootaa kan garamitti dhufu kan gara dhala namaatti dhufu. Mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa akkana jedha. Kun mul'ata Yesuusiiti. Kan inni wanta dafee ta'uuf jiru Waaqayyo irraa argate. Inni ergamaa ofii ergee eenyutti beeksise jedha. Yohaannisitti beeksise jedha. Kanaaf kan dibaman lamaan ka jedhu sun ergaa dhugaa macaafa qulqulluu kakuu moofaadhaa jalqabee amma kakuu haarawaatti kan jiru kan fuudhanii dhala namaa biraan gayanidha jechuudha. Ergicha jechuudha. Kanaaf waliigalatti dubbii gara dhumaatti fiduudhaaf. Kakuu moofaa keessatti illee amma eerulee takka takkaan kaasutu narra ture eeruu fayyadamaa jirtanii udu takka takkaan kaafneetiin jenne eerus irra udu takka takkaan akkasitti dubbannee gaariidha. Generalize waan gootaniif generalize madeemaara. Inni qeedaar jettanii dubbattanis macaafa qulqulluu keessatti waa'ee profeetii raajii kaasuudhaaf utuu hin taane wal dhabbee wal lola yookaan immoo Baabiloonii fi akkasumas immoo achi jidduu jiru waa'ee saniiti kan inni kaasaaru moo specifically udu seenaa tokko tokko hin dubbanne baay'ee gaariidha. Akkuma isinuu jettan macaafa qulqulluutti gaafa laalleetiin jennu an macaafa qulqulluu kanadha kanan fudhadha. Isa biraan beeku kanaan ala kanan ragaa kennullee kanuma galatooma. Oke, daqiiqaa shanitti beeksisa dhumatte ustaz awel daqiiqaa shanii keessan. Hayyee gaariidha. Hayyee gaariidha bareedaadha. Tol. Bismillaahi rahmaani rahiim. Hayyee akkuma jedhee dubbadhe sanii jechuudha inni waan dubbataa jiru kana dhaga'u jirtanii waan inni jedheetiin dubbatan mee boodarra afaan gaafii afaanidhatti itti deebuu dandeenya. Gaafii kan keedhaa waan ansii dubbadhe kanneen nama hundi isaa duratti deebisuu dandeessaa jechuudha. Gama biraatiin akkuma dubbadhe sanii nabiyyoota eegaatiin turanii nabiyyoota eegaa turan sabni Israa'el nabiyyoota eegaatiin turan nabiyyoota fakkeenyaaf amma Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti lakkoofsa 19 warri fariisotaatii fi barsiisonni seeraadha Yohaannis cuuphaa nabiyalla Yahyaa alayhi salaam jechuudha. Isatti erganiitiin ati Kiristoosidha jedhaniin lakki anaa miti jedhe Eliyaasidha jedhaniin lakki anaa nabiyyichaadha jedhaniin dhaggeeffadha sirriitti nabiyyichaadha jedhan. Kanaafuu amma nabiyyichatu eegamaatiin ture Kiristoos illee eegamaa ture nabiyyicha. Nabiyyummaadhaan nama dhufuudhaaf deemutu eegamaatiin ture Yihuudoonni kan beekan. Dabalataan Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 40 irratti illee maal jedhanii namtichi kun namoonni gariin achi dhaabatan yeroo Yesuus akkasitti dubbatu san masiihidhaa laataa jedhan gariin ammoo nabiyyichaa laataa jedhan. Wagguu akka jedhan gariin maal jedhan lakki masiihichi galiidhaa dhufaaree jedhan. Si galtee nama lamatu eegamaatiin ture akka namni lama eegamaatiin jiru giltsiidha macaafa keessatti. Atama mul'ata Yohaannisiin Zakariyaasini ka jettaa miti isaa la barreeffamni bahara du'aar keessa bayeetiin jedhe hundi isaa dhabar kan mirkaneessu nabiyyiin tokko gorsaan tokko ammoo lolaan akka dhufuun nabiyyi fakkeenyaaf amma Daani'el boqonnaa 9 irratti atuu ka dubbatisan jechuudha. Atuu bakka dubbatisanittuyyuu nama lama dubbataachittuyyu tokko masiicha tokkoo fi erga
erga barri sun dabreeti isa ajjeefamu isa balleeffamu jedheetiin ka dubbatuu fi achi booda gaggeessaan biraadha akka dhufullee dubbata. Bakka sanatti nama lamatti akeeka. Waliigalatti alaa kulli haalin nabiyyiin lama akka dhufuudhaaf deemu gilsiidha macaafa keessatti jechuudha. Gilsi bakka lamatti bakka hedduutti walitti qabeetiin dubbata. Fakkeenyaaf amma waa'ee nabiyyiin Muhammad alayhi salaam nabiyyiin eegamaatiin ture kan jedhu isa kan hagatti tana akeekeetiin biraa dabra. Gama biraatiin nabiyyiin Muhammad alayhi salaam nabiyyiin akka dhufu eessarraa akka dhufu akeekaa turan kan jedhu fakkeenyaaf amma Ambaaqoom raajichaadha fuuneetti ilaaluu dandeenya. Maal jedheetiin dubbata? Waaqayyo inni qulqulluun biyya Teemaanii. Teemaan jechuun afaan Ibruutiin warri gariin fakkeenyaaf amma kitaabni Kaatolikiidha gara wannaatii jedheetiin dubbata. Gara dabuubiitii jedheetiin dubbata. Umma gara dabuubii jechuun Filisxeen irra gara dabuubii jechuun. Biyyi gara dabuubii jirtu eessa? Biyya Arabaati. Waaqayyo inni qulqulluun biyya Teemaanii tulluu Paaraan irraan dhufaa jira. Tulluu Paaraan. Paaraan eessa? Seera uumamaa qonna 21 irratti Paaraan bar bakka Ismaa'eelitti guddatee jedheetiin dubbata. Bakki Ismaa'eelitti guddate Makkaadha kana seera olii gadi hiikuyyuun barbaachu Yuusibiyuus ka jennuun yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin ka isin jettan afaan keessaniin isintu beeka. Waliigalatti alaa kula Yuusibiyuus ka jennan akkas jedheetii yaama afaan Arabiffaatiin akkas jedhan nuti. Inni mataan isaatuyyuu Paaraan bakki jedhamtu achi keessa biyya Arabaatti jedheetiin dubbata. Namni kun nama seenaa kiristaanaadha barreessuudhaan beekamu. Paaraan duuba bakka Ismaa'eel keessatti guddatee biyya san keessa inni dhufaa jedheetiin dubbata. Waan kana Museen dura dubbateetiin jira. Fakkeenyaaf amma seera keessa 31 lakkoofsa tokko irratti Waaqayyo bakka sadiin dhufa jedheetiin dubbata. Waaqayyo bakka sadiin dhufa jedha. Tokko xuuri Siinaadhaan dhufaa jedhe. Sigaltee Siinaadhaan kan dhufe immoo Museedha alayhi salaam. Isa kana immoo gara biraadhaa isin tahriifa gootanii kan lafaa kaaftaniitiin kaatan. Eegasani Se'iiriin dhufaa jedhe. Se'iir jechuun ammoo biyya Yahudaa keessa jirtu gara beekamaadha. Gara Se'iir jechuun gara beekamaadha. Nabiyyi Iisaan alayhi salaam bakka keessaa bahe Filisxiin keessaa akka nabiyyiin bahuudha dubbata. Filisxiin keessa nabiyyiin bahe Nabiyyi Iisaan alayhi salaam. Ergasani ammoo tulluu Paaraan irraanis ifaan guddaan akka mul'atu dubbata. Ifaa san wajji wata mul'atu san nabiyyiin ifaa saniin dhufu akka seera qabu lama takka. Akka seera qabuu fi dabalataan ammas ammoo namoota 10,000 wajjin akka mul'ata dubbata jechuudha. Ejjifannoo akka argatu. Namoota 10,000 jedhee dubbata wannan King James Version jechuudha. Garuu ammoo barreeffamaalee 1000 keessa gatan. Macaafonni kuuwwan 10,000 tajettu tana hirminuu fi haraaminuu irratti jedhaniitiin keessa gatan akkuma jiruun. Wala Oromiffaa, wala Arabiffaa, wala Amaariffaa guutumaan guutuu keessa gatan. Maaliif akka gatan hin beeku. Maaliif keessa gatan akka natti fakkaatutti wallahu a'lam. Nabiyyiin Muhammad malee alayhi salaatu wassalaam namni tulluu Paaraan irraan ifeetiin tulluu Paaraan jechuun Makkaadha. Gaafa Makkaa galan nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam nama 10,000 wajji Makkaa galan. Gaafa injifannoodhaan galanii shirkii guutuu Makkaa keessa balleessan Fathu Makkaa injifannoo Makkaadha jedhamee beekama. Paaraan ka jedhamtu Makkaadha. Biyya sanitti gaafa galan nama 10,000 wajjin galan. Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam ta'uun isaadha mul'ataadha. Garuu ammoo kiristaanonni waan kana amaluu waan hin barbaanneef jecha keessaa muculluu godhantiin keessaa baasan jechuudha. Waliigalatti wannan siin jechuu barbaade. Biyya Arabaa keessa nabiyyiin akka dhufuudhaaf deemu waan tokko shakkiin tokko hin qabu. Nabiyyi Iisaan Yesuus illee akeekee jira. Saba biraa keessaa akka nabiyyiin dhufu, saba biraatiif akka nabiyyummaan kennamu, saba san keessa akkamii akka ta'e dubbateetiin jira. Ummata wallaalaa keessaa akka nabiyyiin dhufu dubbateetiin jira. Waan shakkii qabu isin jechuudhaaf jedha. Wantoota kanneen irratti deebii kenni. Daqiiqaa 5 qabda. Daqiiqaa 5 keessatti waan isaan irratti deebii kennuu dandeetta yookaan immoo dabalataa dubbachuu dandeetta. Daqiiqaa 5 keessatti waan barbaadde fayyadama. Okay. Daqiiqaa 5 dubbannamoo amma gaafii. Sorry. Okay. Daqiiqaa 5 gaafii dubbadhaati gaafiin eegasiiti. Okay. Eshi gara Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 19 irraa yaada isaan dubbatanitti dhaqa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 19 irratti inni dubbateetiin jedhe raajiin Kiristoosiin akka ta'e clearly Kiristoos afaan ofiitiin raajiin biyya ofiitti hin kabajamu jedhe. Raajiin biyya ofiitti maal hin ta'u hin kabajamu jedhee dubbateetiin jedhe. Dubartittii Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti illee raajiin akka dhufu dhageenyeerra jennaan Yesuus Kiristoos immoo inni sun ana jedhee. Raajiin akka dhufu dhageenyeerra. Garuu inni sun si jennaan inni sun eenyu jedheen Kiristoosi inni sun ana jedheen. Kanaaf raajiin inni dubbatame sun ana jedhee kallattiidhaan Kiristoos Yesuus dubbateera jechuudha. Raajii biraa gara biraatii kan eenyu miti. Macaafa qulqulluu irratti iddoo biraatti ammoo kakuu haarawaa keessatti hojii ergamootaa innis yoo hojii ergamootaa akka Phaawulositti kan jedhaa ture nu ammoo guutuun guututti waan fudhannuuf hojii ergamootaa
boqonnaa 3 lakkoofsa 22 amma 26 yeroo dubbiftanii raajiin sun eenyuun akka ta'e kallattiidhaan Kiristoosiin akka ta'eetiin jedhe kiriil godhee dubbateetiin jedhe jechuudha. Yaada walii galaa. Inni kakuu moofaa keessatti gaara gubbaarraa mul'ate jedhu. Tarii sanniin iddoo iddoodhaa itti deebiseetiin jedha. Wanti amma laalleetiin jennu to the point wanti laalleetiin jennu raajiin inni jedhame. Inni kakuu moofaa keessatti waadaa galame. Kaayyoon kenna sadha waan ta'eef. Mata dureen kennallee sadha waan ta'eef. Raajii inni jedhame Kiristoos kakuu moofaa keessatti kan inni dubbatame sun waa'ee Maammadii duuntaanii kan dubbateeru waa'ee Yesuusiiti. Kan inni akka Musee ka ta'e. Kan akka Musee Waaqaaf nama jidduu dhaabbate. Eeruma sila dubbadheera jechuudha. Eeruu lamadha kan inni kaase. Eeruu lamaan kan qabadhe kan 31 ka jedhu Imbaaqoon ka jedhu lakkoofsa kallattiidhaan hin qabanne. Isa isuma amma dubbate eeruu kanneen lamaan qofa irratti dubbadha isiniin jedhe. Inni tokko Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 40 irra jiru. Oduu macaafa qulqulluu dubbisaa dubbanne baay'ee gaariidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 40 irra ka jiru kana akkuma ta'e illee ta'u dhaqee isin dubbisa. 40 irra ka jiru kana akkana jedha 40 irra. Warra dubbii kana dhaga'an keessaa jarreen tokko namichi kun dhugama raajicha jedhan. Warri kaan immoo kun Kiristoos jedhan. Warri kaan garuu Kiristoos Galiilaadhaa dhufaa jedhan. Kiristoosin irratti garaagarummaa baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Kiristoos afaan ofiitiin akkana jedhanii ture. Maatewos boqonnaa 16 irratti. Maatewos boqonnaa 16 irratti namoonni waa'ee koo maal jedhu jedheen gaafate. Namoonni waa'ee koo ilma namaatiin eenyu jedhu jedheen. Yesuus gara naannawa mandara Qisaariyaatti Filiphoosos yommuu dhaqe namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus deebisanii kaani inni Yohaannis Cuuphaadha jedhu. Kaan inni Eeliyaas jedhu. Kaan inni Ermiyaas yookiis raajota keessaa tokko jedhe. Kiristoos kana raajota keessaa tokko ka jedhu kan maaliin godha jechuudha asitti. Recognize godha. Gasiqee eenyu naan jettu jedheen duuka butotaan. Duuka butotaan eenyu naan jettu jedheen. Ati eenyudha jedhaniini Kiristoos yookaan ammoo Masicha ilma Waaqa jiraataati jedhe. Masii jechuun kan maal ta'e jechuudha. Kan dibame jechuudha. Ilma kan dibame kana ilma eenyuti garuu ilma Waaqa jiraataati jedhe. Gaafii kanneen lamaa wal qabsiisa. Gaafii kanneen lamaa wal qabsiisa. Akka raajii ta'e Kiristoos dubbateera isiniin jedheera. Tokko kana. Lammaffaa raajiin sun inni ana jedheera. Afaan ofiitiin dubartittiidhaan jechuudha Kiristoos. Inni biraa immoo namoonni yaada garagaraa akka qaban Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 40 irratti inni dubbate yaada garagaraa qabaachuu namoota kan maal godhudha jechuudha? Kan mul'iseetiin jedhudha jechuudha. Kan mul'iseetiin jedhu jechuudha. Kanaaf ilaalchi namoonni Yesuusiif qaban eenyummaa isaa dhibbatti abbaa irraa akka dhufe fudhachuun barbaada waan ta'eef yaada garagaraati. Kiristoos kan inni mul'isu lachuun of ibsa jechuudha. Ilma Waaqaa akka ta'e, raajii akka ta'e, hangafa lubaa akka ta'e itti aanee ka jiru hommoo namaaf Waaqa jidduu ka dhaabatu isa qofa akka ta'e lafa kaa'ee jechuudha. Akkuma Museen namaaf Waaqa jidduu ta'ee kakuu moofaa keessatti godhaa ture jechuudha. Inni tulloota irraa mul'ataa asii achi qeedar jette kun ammootu 31 lakkoofsa tokko irratti isa dubbifteetiin jette achi keessaa raajii dhufu oduu mul'isa oduu hin taane yoo ispeesifikaalii yeroo tokko tokko dubban yeroo tokko raajii achi keessaa dhufu san mul'isuudhaaf oduu hin taane kuma tokko waliin dhufa yeroo jedhu Kiristoos maal jedhe gaafa Phexros isa bira yeroo jiru gurra isaa muru maal jedhee dubbate Kiristoos marsaa 12 humna waraanaa naaf erguu danda'a abbaan koo jedhee dubbateetiin jedhe jechuudha. Gurra inni irraa muree jennaan gurraan okay thank you. Sa'aatiin kee dhumatee jira. Okay tibeessoo marsaa afuraffaa isaa yookaan immoo daqiiqaa 5 ni kenname marsaa lammaffaa fixatee jira. Usmaan walitti barsaa awwal kaasim itti ofi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tokko faarati tibeessoodhaaf waa sirreessuu barbaada. Yohaannis boqonnaa afur lakkoofsa 25 akka jaati ka dubbatte raajiidha jedhan raajiin dhufa jedhee eeguu jira jenna ani isuma ka jedhe la masiihichi ni dhufa jettee dubbatte malee intalli raajiin jenneen dabalataan raajichi eegamaatu hin ture Yesuusii jella raajii osoo Yesuusiin raajichi eegamaa ture Yesuusiin dura yuna biyyoota meeqa dabree jira raajii jechuun waan xiqqaadhaa miti bar Yesuusiin qofatti maaltu qabsiisa Yesuus waan seera keessa deebi'e qonna 34 lakkoofsa 10 irratti seera erga Museetiin nabiyyiin tokkollee Yahudaa keessa saba Israa'el keessa tokkollee kan Musee fakkaatu hin kaane. Saba Israa'el keessatti kan Musee fakkaatu hin kaane. Yesuusiyyuu Musee maaliin fakkaata isaa?
Mee maaliin fakkaata? Yoo nabiyyummaadhaan taate nabiyyii ta'uu qofa yoo taate nabiyyii kan ta'e baay'ee. Yaasuu nabiyyoo Isaayyaas kun hundi isaanii nabiyyi. Yoo ammoo seeraan ka ta'u taate Yesuus Kiristoos an seera guutuudhaa dhufe malee seera diiguudhaaf hin dhufne jedhee hin dubbata. Maatota boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti jechuudha. Yesuus Kiristoos hordofaadha. Musee fa'aa hordofaa jedhee dubbatee jira. Nabiyyi Muhammad ammoo alayhi salaatu wassalaam la Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam tokkofa hordoftootaan akka Museeti seera Rabbiin adda addaa itti kenne. Seera Nabiyyi akka Museetti kenne Nabiyyi Muhammad itti alayhi salaatu wassalaam kenne. Seera wal fakkaatan lola keessa wal fakkaatan. Yesuus Kiristoos maal qabasa? Maal qaba inni dubbateeti jira akkuma tu jette Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 36 irratti ani mootummaan koo ka biyya lafaa kana miti jedha. Mootummaan koo ka biyya lafaa kana osoo mootummaan koo ka biyya lafaa kana taate sila jarri na hordofan kun jara na ajjeesuudhaaf deemtu kana narraa dhoowwanii jedha. Akkana jechuun maal jechuun waan tokko miskiina waan tokko hin qabu jechuudha. Yesuus barattoota iyyuu nama 120 qofa qaba. Hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 20 wayirra 26 irratti se'a. Lakko nama 120 qofa namni wal ga'e isa Yesuus Kiristoos namni hambisee agas Museen ammoo nama 70 lakkaa'amu dhiisee biraa deeme Nabi Muhammad alayhi salaam akkas Nabi Muhammadiif alayhi salaatu wassalaam akkasuma Museen illeen wal fakkaatan malee osoo Nabi Muhammadiif Musee waliif fakkeesse tokko malee Yesuusiin ati immoo arra dura waaqa ka jettuun fiddee giddimaan Nabiyyummaa Nabi Muhammad alayhi salaam waaqachuudhaaf jecha raajii gootu kuni ciibidha laa adam maa yajuuz kan biraadha ammoo kanatti dubbatte keessaa jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo isaan dhaabbattee jetteetiin dubbatte. La Yesuusin hin dhaabbanne. Yesuusin hin dhaabbanne mootummaa Rabbiidha. Yesuus Kiristoos mataan isaadha akkuma Yohaannis Cuuphaan Maatewos boqonnaa 3 irratti dubbachaatiin ture. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaatee jira jedhee dubbate. Yesuusillee ammoo barattoota isaatiif gaafa dhaamu Yohaannis Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti gaafa barattoota isaadha ergu maal jedheen deemaati uummata keessa lallaba mootummaa Waaqayyoo lallaba dhiyaattee jirti jedha. Luuqaas irratti kan dubbatame isaan Yohaannis Cuuphaan booda mootummaa Waaqayyootu lallabamaa jedhe wangeela mootummaa Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo isa kam? Yesuus mootummaa san uumee jira? La mootummaa Rabbiidha kan lafarratti dhaabbachuudhaaf deemtu isiitam. Yesuus Kiristoos irra deebee dubbatee jira waan mootummaa kan. Mootummaa Waaqayyoo lafarratti dhaabbachuudhaaf deemtu kaluu dhaabbattii jedhe. Amma dhaabbachuudhaaf deemu jirti eeggadhaa jedhe. Mootummaan ture eessa dhaabbatti? Lafarratti dhaabbatti. Daani'el boqonnaa 7 xumura irratti dubbatamee jira inni kun. Samiidhaa gaditti dhaabbattii jedhamee jechuudha. Samiidhaa gaditti dhaabbattii jedhe. Qulqullootaan dhaabbattii jedhee Daani'el qulqulleessee samiidhaa gaditti akka dhaabbatu dubbatee jira. Isin hafuura jettanii samiin jala dabarsitaniif jedhaaba. Hafuura jettanii akka isin dabarsine dachii irratti akka dhaabbattu ammas ammoo mootummaa gurguddaa akka caccabsitu Daani'el boqonnaa 7 boqonnaa 2 irratti illee dubbataa jechuudha. Mootummaan Rabbi dachii irratti dhaabbattu mootummaa warra Roomaadha dhukkee akka irraa kaftu dubbata. Mootummaan sun ammoo eessatti kan dhaabattu Yerusaalem keessa dachii qulqulluu keessa kan dhaabattu. Mootummaan sun eessa eenyutu dhaabessa? Yesuus Kiristoos ni dhufti jedhe haga ammaa isin eegu jirtan Yesuus gaafa dhufe mootummaa nu dhaaba jettanii Yesuus kaluudha dhufuu geettee jirti kun otoo badhaa garaa keessan qulqulleessaa eegaa jedhe isin diddan garaa keessan qulqulleessuu diddanii Rabbitti kafartan malee osoo silaa eegdanii sila qaata islaama fudhatan maaliif jennaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ummata Roomaadha akka jilbifachiise mootummaan tokkichuma Rabbi lallabdu kana Nabi Muhammadin alayhi salaam dhaabbate mootummaan Roomaadha irra caccabde Yerusaalem muslimtoota harka seente nabiyyiin mootummaan Rabbiidha dachii irratti dhaabbattee jirti garuu isin gara biraa barbaaddan haga ammaa mootummaan Rabbiidha isin biratti hin dhaabbanne isin dhaabbattee dabartee jirtu isin ammoo callisanii eeguu jirtanii jechuudha. Yesuus Kiristoos bifa ifa galaadhaan akka mootummaan Rabbi dhuftee dhaabbachuudhaaf deemtu fakkeenya illee yeroo hedduu dubbatee jira. Kanaafuu Nabiyyi Muhammad alayhi salaam akka dhufan gilsiidha. Waan nama mormisiisu iyyuu miti tokkichummaan Rabbiidha lallabamaa jirti mootummaan Rabbi dhaabbattee jirti. Ammas ka isin hin jennu ka isin hin jedhu yaada garaa keessanii geeddaradhaa mootummaan Rabbi dhaabbattee jirti lafarratti isin hin jedhatun tana. Gara biraatiin ammoo kan inni dubbate keessa waa'ee wannaati wal qabatee waa'ee raajichaati wal qabatee Yesuus Kiristoos raajicha eegamaa ture miti abadan. Raajichi eegamaa ture raajicha mootummaa qabu ka dhufeetiin ummata saba Israa'el waanjoo gabrummaa jalaa baasu ka waa caccabsu laal jechuun warra diina Rabbiidha kana caccabsu kan jilbifachiisudha. Mootummoota gurguddaa kan jilbifachiisu malee nama laafaadhaa miti. Yesuus Kiristoos ammoo aangoota kaa'uun qabu jedhee dubbata. Angoo sigoo keekeni na kootu mootummaa sigoo na jennaan dheessee jala baqatee jedha macaafa keessatti Yohaannis boqonnaa 15 irratti akkas geesseetiin jira. Galatooma sin jedha. Daqiiqaan nutti hanqate daqiiqaan guyyaa biraa inshallah. Guyyaa biraatti deebina inshallah guyyaa sirriitti mirkaana. Ustaz akkasuma amma ammoo si maraayyuu obboleessi keenya kabajabaa Tibeessoo fi akkasumas wal qaasim isin lachuu galatooma sin jenna marii keessan marii bareeda marii firii qabu namarraa baratu Rabbi naa godhu akkasumas itti aansuudhaan amma gama gaaffiif deebii deemnaa
yoo gaafii walirraa qabaattan dur jalqaba gaafii wal gaafachuu dandeettanii carraa namni dura gaafatu barbaadda yoo jiraattan gaafii sirraa qabatanii gaafachuu dandeettan. Amboodarra gaafadhaan inni naa gaafatu. An gaafii sirraa qabu gaafii yoo gaafatte sirraa gaafadhu malee maal jedhee si gaafadha maal yaa waan dubbadhurraa waan sirriin dubbatiin baay'ee jiraatan gaafatu. Ustaaza wal gaafachuu dandeettu. No hin qabu wantoonni amma dhumarra dubbatte kunniin waan exactly deebii kennu macaafa qulqulluudhaan waan kennu waan ta'eef amma sa'aatima waliin mari'atan eeguun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf kanaaf gaafii bifa gaafiitiin uumama dubbattan kanallee gaafii gootanii kaasuu dandeettu. Sababni isaa wantoonni amma dhumarra dubbattan kunniin fakkeenyaaf Kiristoos kana ta'een dhufu isatti xumura ka jedhu macaafa qulqulluudhaan asumaan jala murtanii wanti beekuu qabdan. An macaafa qulqulluu kanadha kan amma dubbataaf kanaan ala kabraa dubbataa hin jiru. Kanaan ala gaafii gaafatamuufillee haa ta'uti yaadota signaa kennitaniif waan fudhadhu hin qabu. Kana jala akkanaa murtan barbaada. Kanaaf wanti mari'ataarru raajiin illee keessaa jira hin jiramu hin jiru isin jettanii kan isin dubbattan kan isin dhageeffadhe macaafa kana keessaa nuu kennitu jedheeti kan isin dhageeffataa malee kabraa keessaa miti. Akkasin naa fudhadhaati gaafilee amma kaaftan especially Kiristoos raajii dhumaatii miti kana miti ka jedhan kanniin mootummaan hin dhaabannee maal hin taane kunniin fa waan nama ajaa'ibaati mee bifa gaafiitiin kaasaa. Ayyee akaasuuf isaa yaada keebsachuu rakkoon qabu yaada keebsadhu. Yaaduma kun yaada ibsadhe. Jechaa jirraat keessa gara firaati gaafii yoo qabaatti gaafadhu. Eeshi xumure gaafii gaafadha bakka gara gaafii. Gaafii ustaaza warri yoonni gaafii qabaatti isin gaafadha. Ayyee anatu gaafataan tole. Mee seera uumamaadhaa boqonnaa 49 bani mee tibbeessoo. Eeshi. Seera uumamaa boqonnaa 49. Baneera. Eeywa lakkoofsa 10 irraa dubbisme. Okay. Lakkoofsa 10 yookaan si dubbise si gaafadhu yoo barbaadde. Gaafa dubbise rakkina qabu. Ayyee maal jedheetiin dubbate Yaaqoob gaafa ilmaan isaadha yaameetiin itti dubbatu yaa Yahudaa jedheetiin isa yaamee maal jedhee siiqqeen Yahudaa irra hin darbu ulee mootummaas dhala isaa harkaa hin dhabamu. Kunis hamma inni qabachuun ta'uuf hamma inni sabni abboomamu sun dhufutti hin ta'a jedhe. Inni sabni abboomamu sun eenyudha kan gaafa inni dhufeetiin jedhe Yahudaa harkaa aangoon baatu eenyudha inni sun. Baay'ee gaarii. Ibroota boqonnaa 7 keessatti boqonnaa 6 boqonnaa 7 keessatti waa'ee sanyii hidda lubummaatiin kaa'ee waa'ee Melkiiseedeqii kaasee sanyii luba jedhamee kafilamu Leewwota keessaa ture. Garuu dhufee gaafa Melkiiseedeqiin kaasu sanyii hidda kamiin keessaa yoo hin kaafne jechuudha. Maal godhee akka Melkiiseedeqiitti jedhee kaase. Dhufee Kiristoos garuu eessa keessaa dhufe? Hidda sanyii Yihuudaa keessaa dhufe. Hidda sanyii Yihuudaa keessaa dhufe. Amma siiqqeen Yihuudaa irra maal hin godhu? Hin darbu. Uleen mootummaas dhala isaa harkaa hin dhabamu jedheen. Kanaaf dhalli dhala isaa isuma uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti karoorfame isuma wangeela Yohaannis boqonnaa 12:31 irratti gadi gatama jedhame Kiristoos isa sanyii Yihuudaa keessaa dhufamu jechuudha. Uleen dhala isaa keessaa dhabamu fayyadamu. Akka Shiiloon dhufutti jedhe Shiiloon akka dhufutti jechuun gaafa Shiiloon dhufeetiin jedhe inni sabni hundi isaa isaaf abboomamu yoo dhufeetiin jedhe mootummaan kun mootummaan Yahudaa harkaan ba'a jechuudha. Eenyuudhaas hin jedhe inni sabni hundi isaa abboomamu suni kan Shiiloon jedhe. Maal jedha lakkoofsa 10 irratti jalqaba lakkoofsa 10 roga dubbifna. Siiqqeen Yihuudaa irra hin darbu. Uleen mootummaas dhala isaa harkaa hin darbamu. Kunis amma inni qabachuu ta'uuf qabachuu ta'uuf jedhee biraaketti keessatti hunkaa'eeru. Lakkoofsa boqonnaa 49:10 jedheeti inni qabachuuf jedhu kun yaada biraaketti keessa kaa'ameera. Yaada itti dabalame. Yaada itti dabalame. Eeyyee iskiriinii qo'ee kaasisuudhaaf agarsiisa. Allaa an macaafa of biraa hin qaba rakkoon qabu san irra akkati sani. Macaafa of biraa qaba. Qo'ee. Hiikkaasaa Gingilchaa laalara. Mee guutummaa isaa dubbisa. An gubbaa irraa kanadha kan ani isinitti agarsiisaa jiru.
Haga fedhu dubbisiitumaan bakka kana naa deebisa iyyatan. Lak. Kanadha kan hin jedhe. Asirraa kompiitara qofa biraa qaba qofa godhaa mul'ate hin beeku. Siiqqeen Yihuudaa irraa hin darbu uleen mootummaas dhala isaa irra hin dhabamu. Kunis hamma inni qabachuun ta'uufi jedha. Haguma sii dubbisan kan biraakeetti keessaa dubbifne kan biraakeetti keessaa dubbisa. Argitee biraakeetti keessa kan jedhe. Eeywa jechuun ati isa kana baraan kitaaba yoo harkaa qaba kunoo kitaaba arguu jirtaa miila kunoo. Sun si rakkisiin sanii miti ani kanaaf kan bakka tanatti dabalame irraa dhifame sanniisi durallee ittuma dabalanii rakkoon qabu kuni. Waa'ee dabaluuti kan jechuu jiru ani. Kanaa mitiidha na dhageeffadhu sibbeessu yeroo takka siiqqeen amma olii galle gara yaadaatti dhufa olii galle irraa. Ustaz yaadichuma sii kaasuuf jedhe ani biraakeetti keessa jiru amma gara yaadaatti dhufa. Rakkoon qabu isin shiiloo jecha jedhu san irratti hiikaa garagaraadha namoonni kennanii san si hubadha dhiisisan ofirraa. Jarri itti dabalan irratti waan sanniis yeroo takka siiqqeen Yahudaa irraa hin darbu. Yahudaa irraa hin darbu. Siiqqeen Yahudaa irraa jedhe. Yahudaa irraa jedhee wati dubbatu akkana jechuun wanni isarra jiru isarraa hin kutuu jechuudha. Uleen mootummaas dhala isaa harkaa hin dhabamu. Yeroo hundumaa akka isaadha jira. Kun yoo haga yoomi kunis hamma inni qabachuun ta'uuf hamma inni sabni abboomoo sun dhufutti in ta'a jedheetiin dubbata. Okay. Kallattiidhaan gara deebiitti si deebi'a. Kallattiidhaan na deebisati. Shiiloon kun yookaan ammoo inni sabni hundi isaa abboomuuf Yahudaa harkaa kan aangoon fudhatamee isatti kennamu eenyudha siin jedhee si gaafadhaan. Okay. Jechi Shiiloo jedhu hiikkaan isaa Hibruu oriijinaal wordii isaa laal 700 iskiriin irraa yoo isin mul'isaa ta'e. Dubbadhu homaa rakkoon qabuuti yaaniyyuu kun asirraa hin qabaa bari jalatti naa fi kaasitti kunoo. Namoota laalaniif jedhee laala. Namoota laalaniif jedhee. Shiiloo ka jedhu isa kanadhaas laala. Shiiloo inni jedhu Ibrit of Messiah or Shiloh jedha. An Ibrit of Messiah. Kanaaf inni dhufa jedhame kun eenyudha jechuudha? Isa Masii jedhame kan dibamu haga Kiristoos Yesuus inni Masii jedhamu dhufuutti jechuudha. Yihudaa keessa maal hin ta'u? Amma akka jechaa jirtu Masii ilaallatee jechuu kan keeti jechi kun. Itti fufeeti. Inni ilaallatu Masii jechuun nama filatamaa jechuudha. Afaan Ibruu keessatti mashaa akka jedhamee yaamamu nama filatamaadhaan jedhama. Nama rabbi isa fileen jedhatama malee Yesuus Masii jedhameef jecha Yesuus Kiristoos qofa ilaallatu. Fakkeenyaaf Daawitiin hin jedhama. Akkasumallee ammoo wanna adallee jedhamee jira fakkeenya Shaa'uliin yookaan ammoo Saa'ol kan jedhamu isaanillee jedhameetiin jira. Namoota hedduun jira Masii jechuun waan wannaati miti waan Yesuusiin qofaan jedhamu miti. Masiihiin nama rabbiin isa filateef jedhama. Nama rabbiin isa filateef jedhama. Ustaas dhiifamu asirratti yoo Kiristoosiin hin mul'isu ta'e ebaluun mul'isaa ka jedhu ragaa macaafa qulqulluunaafi. An ammoo Yihuudaa keessaa in xumura. Yihuudaa keessaa inni xumuraa mootummaan Waaqayyo ammallee ittiin mootummaa Waaqayyo fakkeenyaaf hin dhaabanne jettee an ammoo akka inni dhaabateeru akka waan hundumaa Yesuus Kiristoos Yesuus Waaqayyummaa nu jechuudha. Gara mootummaa ilma isaatti akka nu dabarse mootummaan ilma isaa akka dhaabate amma ragaa sii kenna. Amma atiin hamma dhuma sanyii Yihuudaa keessaa irraan fuudhamu irraan darbu haga eenyuutti haga Shiiloo haga Masii inni dhumaa sun haga dhufu kanadha an qabu bara. Mee isaa miti ka jettu ragaa macaafa. Gaariidha. Amma gaariidha. Qoy ani yoom sanbira keessa sadarkaa sanbira hin geenye suutaa itti deemu jira. Adama Masiihidha naan jechuu jirta. Masiihidha Shiiloon suni naan jechuu jirta. Masiihidha yoo ta'e Yesuus Kiristoos akkana jechuun Yahudaa irraa yeroon aangoon irraa fuudhamu yoo Yesuus dhufe jechuudha. Hiikni isaa. Okay. Akkana jechuudha isaa. Baay'ee isaan goolabama jechuudha. Fakkeenyaaf Daani'el boqonnaa 7 akkasiin jedhu macaafa. Akkasiin jedhu macaafa. Akkasiin jedhu macaafa namoonni tibbeessoo macaafa dubbisna akkas malee walii galuu hin dandeenyu. Akki jedheetiin dubbatu kunis hamma inni qabachuun ta'uuf hamma inni sabni
abboomamuuf sun dhufutti hin ta'a jedheetiin dubbate. Akkanaa miti. Sabni abboomamuuf kun mootummaan Waaqayyo mootummaa Yahudaa keessa gaafni inni ba'u gaafa namtichi sabni hundisaa abboomamuuf namticha rabbiin isa filate namticha rabbiin isa dibe wayiidha haga dhufutti jedheetiin dubbata. Namtichi kun Masiihidha Yesuusiin aan jechuu jirtaan. Yesuus ammoo lakkii inni Yahudota keessatti uf lakkaan. Fakkeenyaaf amma Maatewos boqonnaa 21 san irratti mee isa sadii wajjin wal qabsiifne haasofnu. Maatewos boqonnaa 21 irratti gaafa dubbatu Yesuus Kiristoos saba Israa'el keessatti uf lakkaa'e moo saba Israa'el keessatti Yahudota keessatti uf lakkaa'e moo akka ati jechaa jirtu kanatti jechuudha. Jara keessaa ala uf baasee uf lakkaa'e. Okay. Maatewos boqonnaa 21 irratti asirratti jeneraalii waan tokko jala murtaa akka hubattu barbaada. Waa'ee Shiloo kana irratti yeroo dubbannu mootummaan eenyurraan fudhatamudha. Yihudaa irraan bahu irraan darbu haga eessaatti haga Shilootti haga inni qabata. Irraan darbuun jedhu laa akkasiin jedhu afaan sirriitti dubbiti. Irraa hin darbu jedha malee irraan darbu jedhu. Yihudaa irraa hin darbu. Eeyya. Siinqee Yahudaa irraa hin darbu jedha malee irraan darbu hin jedhu. Irraan darbu jechuun irraan fudhatamu jechuudha miti jedhe. La akkas jechuudha miti. Siinqee Yahudaa irraa hin darbu. Akkana jechuun ofirraa qabu hin badu jechuudha. Siinqeen inni ofirraa qabu sun isa kan badu jechuudha. Ustaz, the scepter shall not depart from Judea. Maal jechuu kun? Depart jechuun maal jechuudha? Mootummaa isaadha an siin jedhee bar waan siin jechaa jiru akka ati na jalaa gara biraan hin ceeneefi bar. Mootummaan isaa bulchiinsi isaadha isarra hin darbu jechuun isarra hin kutu. Si galaamiti isa hin darbu jechuun isarra hin kutu jechuudha. Isarraan fagaatu, isarraan ce'u, itti aansee ka jiru, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come, and unto him shall be a gathering of the people be. Gathering isa Oromofarra dheeresseetiin jedhesan jechuudha. Amma waan hundaa kan walitti qabu eenyudha jechuudha. Isa dhufu Shiloo kana jechuudha. Isa dhufu Shiloo kana jechuudha. Maal tibbeesso afaan Oromoo tiimi kun waliin gallaame afaan Oromoo afaan Ingiliffaa kan dubbiste leessanuma. Shiloon dhufee jennaan mootummaan jaraa ni darbaa jechuudha. Kunis amma inni dhufutti jedhaa bara. Gaafa inni dhufeetiin jedhe mee afaan mee dubbismee of biraa mee ufuma bira dubbisme. Kunis amma inni dhufutti haga Shiloon dhufutti inni sabni hundi isaa abboomamuuf inni Shiloon haga dhufutti mootummaan isaa hin darbu mootummaa isaanuma qabateetiin deema Yahudaa qabateetiin deema haga Shiloon dhufutti. Yes. Walii gallaa miti Shiloon haga dhufutti Shiloon gaafa dhufe maal ta'a jechuudha. Irra darbee no. Wrong conclusion. Amma irra deebaan aga dhageeffadhu. Siiqeen Yihudaa irraa hin darbu. Uleen mootummaas dhala isaa harkaa hin dhabamu. Dhala isaa harkaa hin dhabamu. Kunis hamma inni qabachuun ta'uuf Shiloo amma dhufutti yookiis hamma inni Shiloo dhufutti hamma inni sabni abboomamuuf sun dhufutti jedha. Yoo inni dhufeen bada jechuudhaami. Wait, nan tumura. Amma daangaa fakkeenyaaf ati si harkaa uumaan badu haga inni dhufu haga Shiloon dhufutti isa harkaa maal hin ta'u hin bahu Shiloodhaan walitti qabama jechuudha. Shiloon maalidha jechuudha? Daangaa isaati jechuudha. Maaltu daangeffamu jira isaa? Mootummaan hamma inni dhufutti jechuun yeroo takkamee hamma inni dhufutti jechuun fakkeenyaaf amma ani bakka kanaan ka'u haga tibbeessoon dhufutti jechuun maal jechuu hiikni isaa? Yoo tibbeessoo dhufe achi taa'uun kiyya hamma tibbeessoo dhufutti jechuudha. Yoo tibbeessoo dhufe ni ka'a jechuudhaami. Sirni nuun goolaba makaa. Hin goolaba makaa. Kanaafuu mara jecha bar ifaadha kun waan barbaachisu hin qabu. Fakkeenyaaf amma bakka an jiru kanaadha. Ani haga tibbeessoon dhufutti hin ka'u jechuun gaafa tibbeessoon dhufe ni ka'a jechuudha. Haganumaan wanni jiru. Haga tibbeessoon dhufutti ni ka'a. Gaafa tibbeessoon dhufe immoo. Okay, ishi tole. Optionii lamaan laalta kana garuu. Ila wanti kun fakkeenyaaf maal jedhama caanni qulqulluun. Akkuma sila qarasii dubbisaa ture amma xumura dhuma baraatti ilma isaatiin maal godhe jedha. Nutti dubbate jedha. Barootaan dura raajotaan abboota keenyatti dubbate jedha. Bara dhumaatti garuu ilma isaatiin maal godhe?
nutti dubbate jedha. Fakkeenyaaf Ambara dhumaa haasa'u jira yaa tibbeessu. Maagala walii galla. Irratti xiyyeeffadhe kana qofa naaf deebisi malee. Shiloon xumura daangaa mootummaa eenyuti? Mootummaa Yihudaati jechuudha. Mootummaa Yihudaa Yeroo takka tibbeessoo. Yeroo takka jechuma kana qofa naa hiiki. Fakkeenyaaf amma ani awwal kaasim bakka kanaan ka'u haga tibbeessoon dhufutti jechuun gaafa tibbeessoon dhufe ana sii kaa jechuudhaami. It's okay, yes ishi. Akkas. Kanaafuu haga Shiloon dhufutti Yahudaan keessaa mootummaan hin darbu jechuun Yahudaarra mootummaan hin darbu jechuun kan biraan fudhatu jechuudha. Hagam Shiloon dhufutti gaafa Shiloon dhufe Yahudaa irraa mootummaan ni ka'a jechuudhaami. Naan jedhe. Okay, xumuri. Jedhime. Ati xumuri jedhe jechuudha baadhi maali yoo xumurte? Ishi jedhe kamaalle akkasumaan waliigalaa deemna malee. Ishi. Bara akkasii bara. Yahudaa irraa gaafni Yahudaa irraa mootummaan fudhatame gaafa Shiloon dhufuudha. Gaafa Shiloon dhufe mootummaan guutuun guutuuf fudhatamaa jechuudha. Shiloon dhufee jennaan mootummaan guutuun guutuuf fudhatamaa. Shiloon gaafa dhufe wanni isaanii guutuun dagatamee guutumaan guututti isaa wanna jedhanidha. Isa kana kan jiru. Shiloon sun eenyudha jennee gara deebiin. Yesuus Kiristoos amma Yahudaa keessa jira. Zari Yahudaa himachaatiin ture akka ati jechaa jirtutti ilma Daawit jedhamee yaama malee jettee atillee ni amantaa si galtee. Garuu ammoo Yesuus Kiristoos ammoo Yahudaa keessatti ufiraka duratti fakkeenya duratti ansii dubbadhe san. Fakkeenya Maatiyos boqonnaa 21 irra kan jiru san ilma xumura irratti ilma itti ergaa jedha Yahudaa keessaa. Ilma isaa itti ergaa jedha. Ilma kan jedhame sun eenyu? Yesuus. Ilma erga isaan wanna godhanii booda achi boodaan oorruu isaadha eenyutti kenna Waaqayyo? Namoota biraadha akka ijaasaaf godhataniif kennaa jedha. Yesuus Kiristoos jarattu dubbate maal jedheen? Mootummaan isinirraa hin fudhatamaa jedheen. Saba biraatiif kennamaa jedheen. Mee xumuraa yoo gaafii gaafattanii bifa gaafiitti yoo ta'e xumuraa. Eeywa akkasiin jedhe tan arguu jirtaami. Yahudota maal jedheen Yesuus Kiristoos mootummaan isinirraa fudhatamee saba ija isaaf godhatuuf hin kennamaa jedheen. Eenyuun? Yahudotaan jedhaan. Kanaafuu amma akka Yesuus dubbataa jirutti Yesuus Kiristoos mootummaan isinirraa fudhatamee saba biraatiif kennamaa jedhe. Sabni biraa sun kamiin isa Shiloon keessaa dhufu. Yahudota irraa fudhamee saba saniif kennama. Shiloon isa jara keessaa dhufa. Mootummaan Waaqayyoo akka dhaabatu Yahudaa keessatti miti. Nama Yahudaatiin illee miti. Yesuus Kiristoos hin boodaanii. Siin jechuu jira. Dhaga'uu jirtaa miti isa? Dhagaara. Amma yeroo dubbadhu akkuma nama isin dhageeffadha. Sababni isaa amma daqiiqaadhaan adda ba'an jirru waan ta'eef wal dhageeffachuu qabna amma. Shiiloo inni jedhu hiikkaan isaa maalidhaadha? Tokkoffaa. Amma yaada kan macaafa qulqulluuti. Kan isa quraanaa oduu hin taane. Namoonni as jala jirtan as laalaa. Shiloh jechi jedhu epithets of the Messiah. Masii isa jedhame san Yesuus jechuudha. Kanaaf hidda sanyii Yihudaa keessaa goolabbiin sirna mootummaa Yihudaa ka ta'eetiin jedhu sanyii Yihudaa keessaa dhufee kan dhalate Yesuus Kiristoos isa ilma Waaqayyoo jedhamedha jechuudha. Gara gaafii kan kee walitti qabuutti deema. Yihudaa keessaa innummaan Isaayyaas eenyu uumama irraa dubbifne kun iyyuu maal jedhaaraa Yihudaa keessaa maal hin ta'u hin darbu dhala kan keetii irraa hin bahu jedhame dhala keessaa hin bahu hamma eenyu dhufutti amma Shiloon dhufutti Shiloon immoo maal godha mootummaan addunyaa mootummaa hundinuu uummanni hundinuu isa jala bitama jechuudha. Macaafni qulqulluun akkana jedha Efesoon boqonnaa 1:10 irratti karoorri Waaqayyoo bara dhumaatti addunyaa hundumaa harka ilma isaa jalatti walitti qabudha jedha. Harka Yesuus jalatti walitti qabudha jedha. Kanaaf mootummaan Waaqayyoo maal jedhe Kiristoos yeroo dubbatu mootummaan Waaqayyoo isin gidduu jirti jedheen gaafa dubbatu ammati mootummaan Waaqayyoo hin dhaabanne jedhaa ture. Hin dhaabanne jedhaa ture. Garuu Yesuus Kiristoos maal jedhee ture mootummaan Waaqayyoo achi jira jedhanii akka hin somne isin gidduu jirti jedhaa ture. Mootummaan Waaqayyoo isinirraa fudhatamtee warra sanyii godhatuuf dabarfamtee kennamti jechuun immoo sabni Israa'el akka sabaatti dhuma 7 isa Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 14 fi Daani'el boqonnaa 9 tokkorraa kaasee 7 kanatti wangeelli gara addunyaatti darba jechuudha. Gara addunyaatti immoo kan darbe kun mootummaa eenyuu lallaban? Mootummaa Yesuusiiti jechuudha. Kiristoos illee Qorontosii hojii ergamootaati jetti an waan fudhadhu jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu irratti kompiitilii isa kanaan ala kaboo hin jiru Shiloon Gabraati. Yeroo takka tibbeessu Yahudota Yesuus Kiristoos
Oma Yesuus dubbateen timasi qabamee dukan. Yes. Mirkana. Yesuus Kiristoos mootummaan isinirraa hin fudhatamaa kan jedhe Yesuusin booda baana moo dura baana? Yesuus Kiristoos Yahudotaanii dhaabbatee mootummaan isinirraa hin fudhatamaa jedheen. Saba biraatiif kennamaa jedheen. Yesuusin boodaadha moo Yesuusin dura? Baay'ee gaarii. Gaafii kan kee. Yesuusin booda. Yesuusin booda. Garuu yeroo Kiristoos walii galatti. Yeroo takka na eegime. Dubbii faqoo no. Yeroo takka na eegime. In gaafattanii qoya. Yeroo takka na eegite beesoo. Mootummaan isinirraa maal ta'a jettanii? Deebisaatiin deemta. Yeroo takka na eegaatiin deeme. Amma dhageeffadhaa jamaa. Yahudota irraa mootummaa yoom fuudhama jennaan Yesuusin boodaanii naan jedhe. Duratti ammoo maal jechaatiin ture? Yesuusin goolabamaa naan jechaa ture. Yesuusin goolabamaadhaa miti akkasiin jechuu jiru. Macaafa keessatti Yesuusin goolabamaa hin jedhu. Yesuus Kiristoos mataan isaatu ana boodaani Yahudota irraa kan fuudhamu jedhee dubbatee jira.